Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya gaarras walitti deebinee jirra. Viidiyoo bashannansiisaa fi bohaarsaa ta'e qabannee dhufnee jirra. Ittiin bashannanaa, ittiin bohaaraa hanga dhumaatti kan wajjin ilaallu ta'a. Maatii keenya taataniif warri maatii keenya hin ta'in hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isinirraa jiraatu isiniin jecha gama viidiyoo seenaa eegalle. Assalamu alaikum. Akkam jirtan nagaa? Wa alaikum salaam. Kabajamtiin qaba. Alhamdulillah gammadanis nagaan qaba. Akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti guyyaa kaleessa irraa eegalee eedaa fi hanga har'aatitti argaa jirtanitti ji'a lama dura jechuudhaan juun 28 yookaan ji'a jahaffaa guyyaa 28 magaalaa Hargeysaa biyya Somaalilaandii jechuudha. Barbaacha qabrii Sheek Bakrii Sabalootiif achi dhaqeetiin ture. Akka carraatitti qabrii Sheek Bakrii Sabaloo arkee iddoon isaa akkamitti akka awwaalame bara kam akka awwaalame hawaasa kiyya bal'aadhaaf ifa taasiseetiin ture. Kana egaa Oromoonni hojii kiyya hordoftan hundi keessanuu quba qabdanis ni beektan ragaa baatanis jeetii yaada. Egaan achi waan san dalage booda guyyaa kaleessaa akkumaan hirribaa ka'een feesbuuka yeroon seenu namoonni Somaaleedha jechuudha kanneen Somaalilaandiidha. Namoonni gurguddaan dhageettii gurguddaa qaban wal jalaa fuudhuudhaan waan ani ji'oota lama dura poosti godhee ture haariyatti lafaa kaasanii Oromoon nama kana ergattee biyya teenya Somaalilaandiin lafa Oromooti je'ee Oromoo duulchisiisee jechuudha Somaalee irratti lafa tana deebisuudhaaf deemaa Oromoodhaaf ja'anii wal jalaa fuudhanii guyyaa kaleessaa miidiyaan Somaalilaandii guddaan hundinuu jechuudha. Suuraa fi viidiyoo tiyya bifa garaagaraatiin akkaataa garaagaraatiin maxxansee narratti duulaa ture keessaanis bilbilamee wannoonni adda addaa naan ja'amaa ture. Kun egaa maaliif akka ta'e sin beeku hojiin hanga ammaa hojjedhe keessatti waa'ee sabaa waa'ee gosaa takkaa dubbadheetis hin beeku dubbachuudhaaf illee nama karoora qabu miti. Hawaasa lamaan kana walitti buusuus ta'ee hawaasa lama waliin mufachiisuudhaaf kana duraas tarkaanfiis ta'ee akka yaadaatti illee itti rafee ka'ee itti illee hin beeku itti illee yaadee hin beeku kana gara fuulduraatti illee namatti yaadu miti. Kanaaf waan isaan akka hin taanetti na hubatanii olii gad naanneessaa sababa kanaan namoota keenya biyya san keessa jiran hedduu rakkisaa waan jiranii jecha kanaan wal qabsiisee afaan Somaalee hangaan beekuun waaniin achi dhaqee fi maaliif akkaan dhaqee akka hubachiisaatitti yoo tarii warri dogongoratti hubatu jiraate waan kana namootuma afaan keenya beekutu akka hin taanetti hiiqee akka isaan irra duulan taasise. Ani immoo afaan Somaaleetiin maaliif akkaan waan san godhee ibsa kaniin kan nuuf ta'a nafaana turaa viidiyoo kana sheer gochuudhaan wal biraan waan hin yaadamne takka gootee uummatattiin asiin bookeetiif hedduu galatu. Mu'een wanni godhe sheenaa Sheek Bakrii Sabaloo iddoo awwaalcha isaa dhaqeetii uummatatti beeksisee malee waan biraa kan dubbate hin qabu. Kana keessatti garuu qo'e Somaaleen waan Oromoo gootee qabdi. Kana keessatti Somaaleen waan isa gootee qabdi kan sodaattee dila kana miidiyaa guddaa irra gabbahanii maqaa isa qaqqabataniif. Moo nama keenyaatu akka hin taanetti hiikeef. Kanaafuu obboleessa kiyyaati. Abbaan takka hamilee sin cabiniiti. Waan badanaa jaani. Jabaadhuuti itti fufi. Obboleeyyan kiyya, ilmaan kiyya, dhaloota kiyya haadha kiyya. Har'aan tana wayin ani tana duratti maqaa kiyya beeksisuun qaba. Ani maqaan kee Ziyaad Aliyyiti. Abbaan Asiyaa Ziyaadii. Abbaa ijoollee 8ti. Har'aan tana manguddoo keessummaa abbootii gadaatu saajaa seenatti somaasaanaatti nutti ol seenan. Duraan kanallee ni dhufnaa jaanii kaleessa alaja kaleetiis ni dhufnaa jaaniituma haa yoo dhuftan koottaa jenneeni gandaa hojii baanee hin harkanne. Har'a immoo akkasumatti hanga ganamaa isaan hin harkanne. Saa jaajirratti anumaaf ilmaan kiyya mana keessa jiru natti ol seenanii haaya seenaa manni keessanii assalaamu alaikum warahmatullahi seenaa manni keessanii tattaa jennee tattaa jeeni tatteessisee akkasitti baga dhuftan abbootiiti maaliif dhuftanii maaliin nu dhuftanii jeetiin gaafadhee akkasitti nuti wanni dhufneen maallaqa siifinnee dhufnee maallaqa gumaa dhufnee qarshii kana qarshii 600 sii dhufnee siifinnee dhufnee nurraa qeebalii maallaqa gumaa keenyu kana siyaa ilmooti yaamu hayi
mee mootonni keenya mee warri addiin haaseenee hoo mee hajir keenya faana hojiitiin gaafadhe jechuudha. Akkasitti isaan amma gizeedhaaf bikka biraarra jira. Nutu ergamee naan jaan aan na dhageessanii wanni mootummaadhaa wajjin walaasooyinee ani maallaqaan isirraa qeebalu hin qabu dhiiga ilmootii nyaaddu wanni hin qeeballe wanni mootummaan walaasooyinee takkarra lamarratti uummata irratti akkas sibsabaatti illee gaafne naan jaan taraa dura tokkoffaa heera mootummaa eegaa olaantummaa seeraa tanasiyaa dhiigni micoo akka bikkarkatu warri heera balleessee heera cabse aduu guyyaatu namni nama ajjeesisan akka nu arkamee seeraan nu dhiyaatu haala madaa xaabiyyeen ta'e tabikkitti irratti ta'e bikki irraa godaanne ana qofa osoo hin ta'in fakkaatonni ollaan keenya guutuu naannoo sanii bikka Koye manguddoon sagantaa si qabsiistee guyyaa ati sagantaa si qabsiiste san osoo inni dhufan jettee eegaa jirtu gizee achiin hafte guyyaa atiin eegin gizee sin dhufte maaliif deemtii maal godhuu deemtii maal yaaddee ta'e keessiin sagantaa qabamte jijjiirteef akka inni uummataa hojii bahee isaan eegu jiru waan baraniif jecha sagantaa san jijjiirrate wanni sagantaa san jijjiiramteefis waan biraatiif eebiti. Isa kana qarshiidhaan lafa qabanii amansiisuudhaaf yookaan dorsisuudhaaf waan biraan jiru kanaan ala. Bakki obboleettiin teenya nasiyaan itti dhaabamtes magaalaa Dirree Dhawaatti. Magaalaan Dirree Dhawaatu magaalaa federaalaatti. Magaalaa federaalaa kana uummanni naannoo Somaalee akkamitti seenee dhowuu danda'e? Federaalli maaliidha? Poolisiin hoo maaliidha? Kun wanni hundinuu waan nama dhibaatii. Kanaafuu akka isiitis rabbi haa baasu kan yakka kana hojjete seeratti dhiyaachuu qaba. Qarshiidhaan afaan nama qabuun hin feesisu. Kan yakka kana hojjete seeratti dhiyaachuu qaba. Dhiigni obboleettii teenya akkasitti ba'a. Maaliif yoo wanti kun ammaan lafa qabamee karaa seeraatiin xumurame malee booddee ammas itti fufa waan hafa qabaatii miti. Har'a isii ajjeesan ishee boroo eenyutu du'a? Maali namni hanga yoomiif sodaachaa jiraata boo? Kanaafuu warri dhimmi kun ilaallatu hundi keessanuu itti yaadate waan kana akkasitti fala lafa ka'a. Ni beektaan dhiirti akka takkanaa aarsiti. Akkamitti? Yeroo haati manaa isaanii waan akkasii godhi jetti numa godhan. Meeshaa dhugaatiin numa dhiqan. Maali dhiira ta'uu qabda? Dhiira ta'uu qabda. Dhaga'uu qabda. Bishee hashiisuu fure. Rasa itti fadik sinjira maalitii? Eeyyee laaffee jiru. Deemni tiliqii akitti gabbaana. Tulli deemas irraa waraabbata. Naasirraa waraabbata. Hayyee. Jaarsa feetan kaa qabsee kana barbaadadha. Waaw. Laataan eegam jaarsa yoo barbaadda kaa qabsee kana barbaaddan daadhaa. Ka hayaa malee hin qabne jechuun nama nagaa. Waaw. Qadir. Akkami fayyuma seeni makiinaa Eessa deemta? Harargeetanatti hin gaddeema. Deem bakkaan gara biraan deemu jira. Eessa deemuu jirtu? Boqojjitti miilaan deemu deema. Boqojjitti miilaan deemta? Boqojjii moo? Kaa boqojjitti deemu deema. Kottu lakkii boo Harargeetti si galchaati. Harargee yeroo dhaqee maaliin godha? Harargee si galcheetiin? Waliin mana keenya yoo oollee bubbullee ganda keessatti si galchu. Qadiirati budaas nyaata danqaadha geesseeti. Budaalleen akkana nyaate naa himamee jira. Maal akka balleessitee si nyaatan gaafatte? Maal akkaan balleessee na nyaatan gaafadheetiin jira. Namas nyaata siif himanii? Tokko dubartiidha. Tokko dhiira naan jaanii naa himanii jiru. Guyyaa si keessaa baasan siif himanii dubo? Guyyaa baalla mana keessaa baasuuf budaa naa qabanii jiru appoo himantii. Ayaa nagee hangalii bukaaniin deema. Guyyaa baallama naa qabanii jiranii guyyaa na keessaa baasan sheetaan. Butaan lamaan isa nyaata. Yeroo maa fidalaa? Lamaanuma tana addunyaarra jira. Waaw qaddee kiyya. Akkasila garaa biyyaa isinaa uummataa. Akkasila waan beekee wallaa. Ansi garaan garaa kanaan na boonadhaa. Halaalumaa si daawwiniin deemuu bahaa.
Qoy jarri mudhii walii qabachuu jira moo akkam isa? Moo sirba artist Farhaan Baddeeshaatii irra deebi'anii viidiyoo bareedaa nu dalaguu deeman moo? Maali qoy? Maali yaadanii? Waa. Haa. Namni yoo taa'u wal qixaa yoo yaadu wal dida anis ingiliffaan beekaan barbaada. Janii mufallaa. Amma walaloo jedhuun dhufne garuu waan kaayyoo irraa waan tokko isin hima. Kaayyoo jechuun if you have a commitment you can get everything jedha. Maal beektanii namni kaayyoo guddaa maraataa fakkaata yeroo karaa deemus kophaa dudubbata ilkaan isaatiin seeqee sammuun dhukkubsata miilli isaa sororoo keessa isaa tokkolaa qaamumaan astaa'ee yaadan gaara'u. Gadda facaafatee gammachuu hammachuu har'a sakaalamee boru tarkaanfachuu kaayyootti na godhe akka daangaan tarree har'a qofaaf nyaachuu garaan koo hin barree. Kanaafuu ummanni boobiyaa ummanni jaalalaa saasirri hundi bashannanee galaaeen bashannana kana gaannu tura. Waaw wallahi walaloo ajaa'ibaati qaba. Maalin irraa eegaa ture beektaa? Yoomuu mataan inni akkana godhusan gubbaa hutee mitiyyoo qomadhaa jeetiin irraa sodaachaa ture. Obboleessa kiyya miira keessa galtee bartiqqishoo akkana mataan sirraa hutee mitiyyoo hin dhayine. Maal taate? Waaw! Immaan maniitii fuudheen baga dasee naan jedhi. Ani jaan nagarre fuute akkam kan ijaan hin agarre akkamitti fuudha? Odoo bisa kee kana laaftu akkam seerumte. Waaw maazar. Odoo bifa kee laaftu akkam seerumtii. Ijaa fi kan fi qabaatte isin heerumtuu kanaadhaa jechuu barbaaddeeti. Waaw. Hai, kam meeroon jedhamu. Mana siree asitti qabadheera. Daa'ima godhachuun barbaada. Asin bareeda baay'ee. Daa'ima akka kee kana oduu bareeda tokko sirraa argadhe natti tola. Maal rakkoo qabaree Oromoon dhalan jibbu kan namaatu guddisa waan ta'eef. Lakki kuni lakki Waaw abba biraanki fi jinni ni jiru fi gurbaa miira keessa galchite kanti taa'uunee kana siree. Waaw. Nyaata hin nyaanneef harkan dhiqatinii bineensa ajaa'aa asiin irra luttanii isin haa fixu diifa afaan nu fixxanii. Waaw. Waaw. Rabbiin dhugaa takka takka nama si jaalatu si agarsiisuu fi nama ati jaalattu addaan si baasa. Kanaafuu nama fuula si jaalate osoo hin taane nama fuulduraaf si jaalate yoo filatte irra siif wayyaadha. Na'amanii. Dhugaageeti. Waaw. Nama fuula kee ilaalee si jaallatu osoo hin ta'in nama fuuldura keetiif. Itti guutan dhugaa. Santu wayyaa. Madura san nagarre. Maal se sasuma dhaabachaa wanta nisha maal dalagaan qabdan si. Dalagaan qabnu taa'ee boo kanumatti bakka dalagaan ta'e dhaabbachuu maa dhaabbachuudha. Awa dalagaan isinii godhaa bakkaan. Akkamni beektaa laal. Waa maal. Jecha takkaan isiniin jaa yoo isin kuufatti sagartanii archa kuma takkaa isinii kanna ibirreetti sanu. Ammatti. Arani taa'an meenu godhe haa. Laal akkamni beektaa laal. Jecha takkaatu. Bakka naa bakka inni gadi. Awo miti. Awo koi kami tahu. Awo tak. Awo. Jin negara nama kau malcista. Awo tak. Kau jin tu mana jin dia? Awo ergi me makam. Awo ergi. Awo Rabbi kedan. Awo. Kemana? Kemana nak kau Wow. Atummaanuu barsagalee nama qofalchiisti jiran gaa ay qarshii. Waaw humna guddaa qabdi egaa.
لله على كل حال بمن يوم حال نيتا الله مسكانا يقبا دستنيا هنا تشجرهم من هنا مسكانا لما يقبا لا الله يقبا كل الله مسكن الحمد لله على كل حال بمن يوم حال نيتا الله مسكانا يقبا دستنيا هنا تشجرهم من هنا مسكانا لما يقبا لا الله يقبا كل الله ما مسكن الحمد لله على كل حال على بمن يوم كل حال حال. نيتا Habibi kiyya maali maaltu ta'e buna maali goy maaltu ta'e warra si bira jiru hunda isaanii mudhiitti qabattee jira. Waaw. Tana eenyu wajjin argamu? Hamza. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu sagantaan irra jirru sagantaa qormaata jaalalaati. Jaalalleewwan lamaan jidduutti kan gaggeeffamu. Egaa har'aan tana maaliif as na biratti argamte? Jaalalleetti qormaatuuf waan shakkii irraa qabu jecha. Akkuma darsanii jaalallee isaa qormaatuuf as na biratti argamee jira. Jaalallee isaa shakkii waan irraa qabuuf qoruudhaaf deema jechuudha. Lakkoofsisee naa kan. Dubbaa sagal. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa? Nagaa fayyaa alhamdulillah. Qindeessaan jaama qormaata jaalalaa irraa si bilbilamu jira. Ayyee. Akkami gaafa nuti si gaafanne deebisu fayyamamtuudha? Rakkoon qabu. Okay. Akkami jaalallee ni qabda? Jaalallee qabu. Okay. Egaa nama takka kasiin jaaladhaa siifin jira juuta kaatu as qaamaan na biratti argama. Namni kun yoo ati maqaa isaa yaamtee daran kaa jaalalti teessan dabalaa deemti yoo ammoo ka maqaa isaa yaamne ta'e egaa si'ala qalbii cabuu mala akkamii hogguun qabu jettu. Waa'ee jaalalaatiif kana jireenya wayii keessa hin jiru. Jechuun hin geenye waa'ee jaalalaatiif kana. Yaa salaam. Okay. Jaalalaaf ganaadha jechuudha. Geenye. Ganaadha. Hayyee gaamee namni siin jaaladha jechuun sunis gaa as na bira jira dubbisi gaamee nam sanittiin seeqannu. Haa lubbuu. Lubbuu. Nagee fayyaa. Fayyaadha. Fayyaa alhamdulillah. Hayi maali akka naqaadde? Dhugaa eenyu isin beekne. Hayi maali akkamiin irraanfatte kan isin kabajee ol jee deemu jiru. Hayi lakkee dhugaa isin beekne. Eenyu. Hayi maali an Hamzaan irraanfatte? Allah Hamzaadha. Hamzii walaa akkasii miti. Akkana gooti haa maan qabu haa on irraatu. Hayi lakkee namaatu waasi godha jeeti yaade. Nama waasi godha. Kan jirta malee maadila kan akkanatti kan akkana isin seene giina akkana jeesee wajjin eegalle. Lakkee akkuma waan waasi godhu deemanii kun see malee waan biraati miti. Hin ta'u akkas jettee akkana gooti waan irraa gabee oduu adiisi. Addiisi. Jajjabaa dhufeerumaa fi rakkoon qabu woomana. Wayii si godhan jeeti. Ammas deebi'e guutumattuu hin qabu jettee jirti. Naamani hedduu qabdi. Haadha hoyitee akka neetworkiin isee adda citu hin barbaanne. Kanaafuu amma raajiin isii qabdu maali hundaanuu hin qabu jettee jirti. Hin qabuudha. Waaw! Habibi qiyyaati rabbi obsa siyaaba. Garuu biyya Jawaarfaatti iskoortii jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha. Beektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaarfaa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubatee namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubatu. Yaa salaam. Na dhagaartu? Dhaga'uu jirra. Garuu osooma jedhameeyyuu. Isiniin galle? Gaafas gaafa nan dubbadhu paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya. Isinii galee? Iskoortii jechuun makiinaa goommaas yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha. Biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyya. Maaltu sii galee maaltu irraa sii galee hangaamumaa naan gale. Waaw. Guys. Yes. Yoon akkuma asirratti ililliifumaaf bitadhee
ifii kannee malee. Yaa salaam. Nam tokko nan kannu. Isilliin bitadha maaliif dhabaame? Miskiina meeqaa karaarra jira gabbaateen kan ni toomi maaliif kannita? Waaw. Harargee waa hunda irratti moodela keenya bakka fakkeenya keenya itti qixxaachuu hin dandeessan wallaahi hin dandeessan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ilmaan harargee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kutaan kudhanii achi mataa. Wanni jechuu barbaadu waa biraa hin jedhuanii. Ummata harargee kana rabbiin maaf akkana jaallata? Rabbiin waan ofii jaallate fi nama wal jaallachiisa. Ummata jaalala qabu. Ummata tokkummaa qabu. Ummata wanti summummaa wayilee yoo itti dhaga'ame arrabaan qofaan baafatu fixatu jechuudha. Ummata garaa keessaa summii hin qabne wallaahi ummata qulqulluu ummata harargee qofan arge. Akka Oromoottis akkuma nutamma ilmaan abbaa tokkooti jenna miti akka Oromootti rabbitu ummata kana ummata hangafa godhe ummata mata duree godhe bishaan fuula duraa rabbitu godhe. Gaafan kana jedhu waan hunda karuma isaan baasan irra deemneeti booddee of dhaanna. Amma ani ilma sanyii mootiiti. Gaafan kana jedhu of dhaaduu miti waan rabbi sii kenne tokko jechuun of dhaaduu miti. Rabbitu sii kenne waan ta'eef kanammoo yoo hinaaffaa ta'e malee namni mormullee hin jiru dhugaa rabbiiti durirraa qabneeti. Sanyii mootummaa kana harargeen immoo dur Oromoo hunda duratti akka isaan qaban hin beektu beektanii indahum Itoophiyaa keessatti dhiisiiti meeseenaa qoradhu biyya namaatti dhaqanii biyya Hindiitti warra mootummaadhaan biyya bulcheedha. Mootummaa isa kan isaa sana biyya ormaa dhaqee gabrummaaf bitamee biyya namaa dhaqeetii achitti lolee biyya namaa deemeetiin lolee mootee biyyattii bulchaa ture. Waan namni qabuun immoo jechuun gandummaas miti faarsuus miti waan inni qabu waan ta'eef rabbitu kenneef waan ta'eef. Isa kanaafi qulqullina harargeetii fi jabeenya harargeetii beekumsa harargee kana furadhaa hin furanna. Maaliif? Waan rabbi namaa kanne. Irraa fuudhuu dandeessu waan godhuutu hin jirre. Kanaafuu ifitti himuudha. Waaw. No. Ako na lang mo. Nalamo. Maali obboleessa kiyya obboleettiin qabdu. Itti buutee bara. Zaarti dhaadheedho. Aarsitee manaa baate. Maali qoy? Yaa sadaab. Kan waraabee gadhiisee. Qubee afaan Oromoo keessaa osoo kallattii afuritti garagalchine jijjiirama tokko fiduu kan hin dandeenye qubee kam? Misira. Osoo kallattii afuritti garagalchine woma jijjiiramuu kan hin dandeenye qubee kam? Baa hin jijjiirama. Ulle na garagalte boca biraa fiddi. Caaleen ta'u. Laaleen ta'u. Haalli argan. Waay arganne. Argatteerta. Qubee afaan Oromoo keessaa kallattii hundatti yoo garagalchine bocni isii kan hin jijjiiramne qubee kamii jeeqaafate oodha. Namoota jijjiiramanii miti. Qubee qofaa miti. Dhiira xarraqee yeroo cikisaa ijoollole Aarus Rabboo faru maqaa isaanii siima. Ahmed, Khalid, Haarun, Obsaa, Taajir. Obsaayi. Maachi keessa dhodhoyta. Hello brother, silkiin kun na jalaa badee ture. Baaki gatteeti miti si jalaa hateeti malee ishii bannaa kana deebise obboleessa hin qabdu. Hin qabu. Tolee ishii obboleettii hin qabdu. Obboleettii hin qaba. Inni aan obboleettii siin ta'uure. Cirraash jechuun osoo silkii obboleettii teetii hatee silaasitti tola. Isiin silkiin qabdu ganaa kee kana kennaaf malee. Aara bannaate naa deebisi qo'eete abbaan qabdu. Indee qooyi namichi ati maatii keenyatti lakkaa'eef moo silkii na gaafachuu bilbiltee? Aara biraa garbannaate silkiin haarawaa erga bitee ganaa waggaa tokko iyyuu hin geenne. Waggaa tokko yeroo guute lidatii kabajuu fi eddaadhee guyyaa dhaloota miti ana silkii miti faayila keessa jirutuun garaa na nyaate malee naa deebisi bannaate. Faayila yoo ta'e rakkoon telegiraaman siif erga faayilichi. Antee namichi waan deebistamu waan deebiftu waan sabaayiidhaan si kadhadheefi. Inni afaan banta hin deebisu. Uggoo hin deebistamoo hin deebistu. Hin gaabbita booda ergixanyaadha hin deebistu hin gaabbitu. Hin deebisu namichi. Akka nama isa beekutti. Deebisuu iyyuu hin deebisu.
Alabbaa keetii fiddame. Isammaa maal fida jettee itti deemee silkii rakasaa wayii daangootee yookaan iddaas illee ta'u laalee jira. Ati garuu nafa biraa gara kana dhuma kee rabbi si haa godhu siin dabartine ishii rabbi si haa fuudhu. Wanni baranaa kun bara haarawaa. Ani godhaa inni nafa kaasee beeti silkii haroogee bitadhaa eessu jira. Jaalallee qabdaa? Iyyee qaba. Jaalallee kunoo viidiyoo waraaba marta jaalallee kenna makka miti. Viidiyoo waraaba jirta? Lakkatti jaalalleen qaba. Haala makka ban jenne? Qaba viidiyoo waraaba jirta viidiyoo waraaba jaalalleen qaba. Viidiyoo waraabnaan jaalalleen qabdu viidiyoo waraabnaan garuu qabda. Maaliif garuu? Yaa salaam. Hin danda'amu. Mistira. Amma bakka walumaa galatti jaalallee qabdaa jenna. Hin qabu. Viidiyoo yoo dhaame qabdaa? Iyyee qaba. Kanaachi sooshaal miidiyaa irratti hin qabdanu. Sooshaal miidiyaa irratti jaalalleen qaba. Garuu akkatti hin qabdu jaalallee. Akkatti hin qabne. Galatoomi waan nu dhaggeeffatteef waan nu deebifteef. Bonga amaluma nama sooshaal miidiyaa fayyadamuuti bakka achirratti humaan qabu. Ni qaba garuu. Waaw. Ati aanaan siin jaaladhu jedhe qarshii 2,000 siifin kan. Afaan hin beektu? Afaan hin beektu sila afaan beekte siifin kan na ture. Atu akka isin afaan hin beekne beeteeti jettee garuu akkamitti dhageessi? Gurri ni dhagee afaan hin beekne. Waaw. Rappumaa sirrii fadhee gaafa warra Manchester United. Waaw, danda'a. Namni haala kee beeku rooba keessa imimmaan kee harkaa. Dhugaa keetti namni sirriitti si beeku tokko rooba keessaa miti waan fadhee keessaa gubbaa kanaa miti keessattuu si beekaa. Waaw. Ati Oromoodha? Wallahi Aziizaa eenyuti? Aziizaa Mahammad Ibrahim Abdullee Limaa. Haa dalagadheen nama ta'a jetta yeroo hunda dhuguma dalagaa jaalattaa? Wallahi? Ani hedduun si jaaladhaa? Naa taate hedduu warri karaa sooshaal miidiyaa kan nu laaluu jirtan mucayyoo kani haadhan qabdu abbaa malee akka haadhaaf abbaa ta'ee waan guddisaa jiruuf Oromoo kiyya bira dhaabadhaan ergaa kiyyaa Aziizaa magaalaa Harar yookiin magaalaa Adaree irraa naannoo Shankooraatti argamti. Maal jettaan Oromoodhaan? Biyyi keessadha. Kombolcha. Magaalaa irratti jiraattu Harareedha. Bishaan bunaa. Kaniif Oromoo warri kaabaa fi kibbaa kan ba'aa fi lixaa ijoolleen abbaa gadaa fi warri haadha siiqqee mucaa haadha hin qabne kana akka haadhaatti guddisnee bakka guddaan akka geenyu abdiin qaba. Abbaa ishiitu akka haadhaa ta'ee guddisa. Oromoo koo bira dhaabadhaan ergaa kooti. Naa taate sin fedhaa sin jaaladha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yaada nam tokko hin kaasin waa'ee isii kana irratti yaada nam tokko amma dura hin haaseen hin dubbatin dubbattee jirta. Waaw. Baga garte. Maali? يا ربي خالق خير واسيلتي زين باغودا يا لما ندبي يا المكان ربي جاني بكملت في انت لما قدر انت راودو قدر انا يا ربي مالهم يا باقي بكان دكا فارق يا تقول نور والجدري كل دي ما اعرف تمدي واو ما ترى تقول جارس هاي inni nu akka godhu dhabee jiraati bakka kaa'u dhabee jira akkan taanetti utaali namichini haa ta'u maali kun jettee maa dararta waaw. Isaanu natti mul'atanii. Ani hin argine taa. Jirtu ijoollee. Jirra abbaa. Ol jaan. Azirra. Karaa kam achiin jiru moo? Koya kechuan seena malee. Asiki. Na argu. Na argitu jiru. Si garra. Si argaa jirra.
Ijoollee akkamiin? Ndee? Deebisu koomenti. Koomenti irratti dubbisaa eebbisaanii. Ijoollee garuu ani isin agarre waaqayyo isin eebbisu nama rartu. Si agarree jirra baay'ee. Mul'atanii kana caalaa nama rarruuti. Waaw. Baata rarta yaa'u. Gara duubaatiin jiran jee gara duubaatiin ulaaluu geebar. Waaw. Ano? Deeme. Iddoo kana keessa bakka dhiirumaa dhabamee hojjechuun ana malee dhiirri bakka hojjechuun. Si malee hoo? Waan dhiiganii. Warra guddaan taa'ee moo waan badhaadhi dhabee. Maali? Maali? Akkamtu ofiidha? Ano? Deeme. Arrate. Waaw. Akkana egaa kun namni guyyaa keessa ka'ee mana jiimii dhaqee akkana ta'a. Abbaate dadhabina sibiila ol fuudhee shallaalee akka waan qaamni isaa xarameeti karaarra dhaabbatee nama eeggata. Kabajaa gaarii waa. Maal? Inti asitti maa kamiin namni jira kamiin. Anta namaa maaltu naan kee firraa baasii naa kan. Maal firraa baastee jira? Leeyyoftuu kana kamiin ilaal namni baay'een jira bari leeyyoftuu ilaal nama. Dantaa namaa. Saamuusi akkamiin asitti baasee sii kennan. Asuma baasii naa kan asin malee fodhu. Asitti miti laa achi jira laachi caakaan jira miti achi bukkee. Caakaa kasa soorri nama. Fodhu asin naa kan firraa baasii. Injeera akkamiin asitti sii kenna saamuusiin dalagu isaa. Akkamiin nan dalee nana saamuusiin dalagu kottu laachi keessa deemna kottu. Ayyaa. Siyaasi saamuusii dhukkuba baasa. Maal ta'e karaarra moo? Asumaan naa kan. Kottu siin jedheera bakka kunoo. Shabisa naa baasii asin naa kan. Ati hundumaa baqqaalaa kunoo chiggaara milaa koodhu fudhachuu. Saran kennu taa. Kamisumaaf dila kana kanatti rarte. Shawwaddee jirta kan warri akka kiyyaa shawwaddeeftanii waan biraa barbaadaa turtan waa. Jamtootaa fi daawwattoota keenya viidiyoon keenya hanga ammaatti daawwanne kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagee tura.